warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriins itersalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kookamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riittaa Shoo. Galatooma ashamashammaa laamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Barreessaa keenya cimaa dargaggoo gammee waliin jira gammachuu Taayilaa wajjin qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Gama daayirektiingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaa Nafaan tura. Ispoonsarri sagantaa Riittaa Shoo Pilaatineemii Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani uffataan abbuukii pirootokool Nafaan jira. Gammee bakkuma torban irratti dhaabnirraa gaafa itti fufnu qabxiilee hedduu kaafnee jirra torban. Barreessaan mul'ata isaa waan boru ta'uudhaaf deemus hin barreessaa. Amma irra qaqqabnes argee jira. Kallattii gara fuulduraa kaanis argee jira. Yaa ta'u addunyaan barrooftee jirti bar. Amma waanumatti keessa deddeebi'ee dubbadha. Addunyaan ofiinuu barrooftee jirti. Ani Riittaa yoo rakkateetu argu wanna Riittaa wal fakkaatu rakkoo Riittaa wal fakkaatu akkamittiin barreessuu dadhaba. Riittaan addunyaa gubbaa jiraa miti. Ati yoo qananii koo agartu natti tolee na agartu addunyuma kanarra jirra hin godaanne addunyaa kanarra guyyaan isaa hanga gahutti jirra barreessuun si rakkisu. Kanaaf barreessuudhaaf addunyaadhuma dubbisuudha. Ammas irra deddeebiin olaan ta'in immoo addunyaan immoo rakkoos qananiis qabdi. Irra caalaa biyya keenya keessatti rakkoo guddata. Isuma kana laaliin barreessuu eegalee irra caalaa. Inumaa namni baay'een dubbisee kitaaba hedduu dubbisee maal ta'ee sammuusaa gabbifatee bareeda inni sunis gaariidha. Ana akka ilaalcha kiyyaatti sanis dabalatee kitaaba dubbisuu dabalatee addunyaa kana laaluu keessatti biyya keenya laallachuu maaltu jira. Ergan gaaf dhaladhee xiqqoo jabbii sa'a jalaa warraa deebisuu eegaleeti ani waan beeku addunyaadhaaf jiraachaan jira miti rakkoon argu waan nama gammachiisun argu sanirraa kaatee barreessuu dandeecha. Ittuu immoo kitaaba dubbistee gaaf itti gabbifattu nama yaada akkasii qabu taatee gaaf kitaaba itti duubaa dubbistu barreessaa ta'uun salphaadha. Waan bareedu waan ani argi tokko maayini akka falaasamaallee waan ati itti hordoftu tokko argiin jira kitaaba kee keessatti wanti haaraa akka hin jirree fi wanti hunduu miilanas waanuma ta'edha. Isuma kana baasanii sababa isaa wajjin akkaataa uummataaf galutti kennaa qabnuun mul'isuudha malee wanta haaraa waan hojjennu hin jiru waan jedhu si dhugaadha kun. Addunyaan waanuma jiru waanuma dura jiru moodifaayi goote malee waan haaraa uumuu hin dandeechu. Dachiin kun gadi cabee waan haaraan ol ba'u hin jiru. Kan darbe nus dhufnee jirra. Ka dhufes simatteeti hinuma dabarsiti. Waan haaraan jiraa? Waan haaraan hin jiru. Waanuma ture san garuu akkaataa itti agarsiisudha. Amma warri kana dura ogummaa barreeffamaa kana keessatti warri nu fuuldura turan namoonni gurguddoon jiru mitire. Addunyuma kanarra turan. Wanne isaanirraa eegamu ba'anii kutaniiru. Dhufneenus dabareen nu qaqqabee jechuudha. Sirba jaamboo jootee sun jira miti. Barreessi dabareen nama geechi. Dhalootumtu kunu dabareedha si gaafetta. Gama Oromootti immoo gara keenyatti immoo kottu akka sirna gadaatti. Dabareedhaa miti. Namni tokko abbaa gadaa ta'uudhaaf ulaagaa meeqa keessa darbeeti. Mitire
gulantaa gadaa baay'ee keessa darbee achi gaa dabaree jechuu barbaadin addunyaa irratti waan haaraan hin jiru akkuma sirna gadaa keessattis immoo gulantaawwan sirna gadaa jiran keessattis immoo wanni haaraan gidduutti uumamee jiru sirni gadaa immoo jabaa ta'uu isaa bakka duwwaa dhiisee fi jira dhaloota achi keessa waan bal'aan hin jira iyyuu inni kitaaba gumaaf sirna gadaa jedhu keessatti waan kakkaa'ee jira sana guma sanitti deemina. Ichima kana irratti illee yaadni isaa maanni godaannisa ichimaa waa'eedhuma ichimaallee niqisaatu kan taattu jechuudha seenaa dhumti kitaaba kana irratti jiru waa'ee maaliiti waa hunda isaa haasa'e isiniin jedhu qarqaruma deddeemaan waan barreessituun alatti yaada ilaalchaatti qabdu falaasama keetiin daawwattoota kiyya biraan gahaa jira waan ta'eef godaannisni ichimaa kun waa'ee maaliiti? Kitaaba kee kanarratti wanta adda ta'e maal argee jechoota baay'ee ciccimoo ta'anii fi jechoota baay'ee jajjaboo namni akkamitti lagatee akkamitti jechoonni akkasii kun badanii wantoota baay'ee babbareedoo ta'an bitaachoo kiyyarraa kan ka'e dhugaa dubbachuudhaaf sooftiweeriiwwan yookaan mosaajiiwwan afaan oromootu ingilish amaarik warreen jedhan kana warreen jiran illee bubbuusee achi keessa gashee illee parsantaa 20 illee argachuu hin dandeenye jechoota afaan oromoolee mucaan kun eessumaa fidaa maddisaa eessaa walaloomummaa akkanatti jabeessita namni akkamitti salphaatti hubachuu danda'a. Maddi jechoota kanaa hawaasa fedhii isaa qabaachuudha. Anumtis immoo kaayyoon jechoota kana funaanuuf barsiisuudha agarsiisuudha maa dhokateedha. Waa'een keenya gaasilas yoo gadi buunee dubbanne garaa nama nyaata. Dhuguma parsantii 20 san argachuun keetu waan tokko. Dikshinaariin afaan oromoo hin jiru bar. Hin jiru yoo jenne irra wayya xiqqaadha. Kana yoo nan jedhu afaan keenya hagam akka ammallee nu hafe. Jabeessuu akka qabnu wanni kun dhaamu. Walaloon immoo natti jabaate jedhanii dhiisuu akka hin qabne. Yerootti kennanii dubbisuu akka qaban dubbistoonni. Irra deddeebi'ee ilaalanii maaliif jedhe bakka gaafii ta'e immoo ani jira abbaan kitaabicha barreesse. Deebisuu hin danda'a. Yaada kiyya waan ta'eef. Bakka irraa fuudheen qaba waan ta'eef. Yaada kiyya kana jechoota kana ragaan itti qaba waan ta'eefu na gaafachuu danda'u. Garuu dubbisuudha. Dursanii dubbisuudha. Anumtuu san baraaruu barbaadanii bar. Amma walaloo qofa keessa miti dhugaa dubbachuudhaaf godaannisa ichimaa koo keessas asoosama kana keessa jechoonni jijjiiru. Inumaayyuu gulaaltonni kitaaba kanaa jechoota isaa dinqisiifachaa turan. Jechoota isaa akkamitti akkatti jechoonni walitti sii dhufa jechoonni duraanii kuni. Ani immoo san baraaruun barbaada. Maaliifi wanni oriijinaal ta'e wanna duraanii san. Achitti deebi'uudha wanni jiru. Malee gadaa keenyatti. Waa'ee maalitti gabaabbinaan akka namni illee sirriitti godaannisa ichimaa kana kusaalee kitaabni itti gurguraman hunda keessatti hin argamedha yaada. Xiqqoo waa'eedhuma haasa'uudhaaf waa'ee maaliiti? Godaannisni ichimaa noormaalii asoosamaa waliigalli isaa hara asirratti jechi xiqqoo wanni jedhu ichima kana. Godaannisni namaa gala. Ichima kanas immoo irra deddeebi'amee kanaan dura sittiin wanni jedhe ichima jaalalaan beektu? Jedhamaa ture. Ichima jaalalaa jedhamee diraamaadha moo walaloo ichima kanatu natti adda ta'e. Ture ichimni bakkaa bakkatti yoo adda ta'e hin beeku. Ichimni mallattoo wayii mallattoo dhiirummaa mallattoo jagnummaa obsa qabaachuu kan keetii wanna saniif gaa ta'uu kan kee ibsu. Cichuu cichoomina illee baata. Amma ichimni san hunda hammata. Amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti bakka kanatti ichima godhatu. Ichima godhatu. Maaliin? Ibiddaan gubu bar. Sibiila wayii wanni godhanii ibiddaan ho'isanii irratti gadi qabu. Irratti gadi qabu. Maaliidhaaf irratti gadi qabu? Godaannisa itti godhuuf bar. Godaannisa ichimaa wanni jedheef. Godaannisa itti godhuuf. Godaannisitti sun waan yaadatu waan yaadatu. Amma gaa'ii namtichi ichima qabu kana obsaayii akkasitti ibiddaan gubatee darbaayii jabaa ta'a obsa qabaa cichuu danda'a.
kan jiru qaba beektaa ergaan isaa gabaabumatti. Seenaa isaa keessatti. Gabaabumatti jechuudha amma kabariidhuma kanarraa yoo ilaalte. Daayireektar kiyya mul'isa waan ta'eef. Harki isaa akkas ol jedhee jira. Harka mirgaati. Ergaan isaa gabaabumatti anilleen harka isaatti agarsiiseen ture. Ibiddaan gubattee utuu isin dhukkubure isin dhukkubabe. Garuu immoo ichuma tolfachuudha jettee miidhagummaadhaan jechuudha. Silas namni. Taattoo kan jedhamu kanaa. Amma akkasillee ni jedhu bar. Akka qaba garuu. Akka qaba. Akka qaba malee. Kan bareedinaa fi kan biraa. Bareedinaa fi humna addaa akka qaba. Walumaa galatti ergaan isaa cichoomina, obsa. Seenaa nama barsiisuu of keessaa qabaadha. Of keessaa qaba. Thank you very much. Kitaabileen kee sadeenuu jechuun hin danda'ama kan hanga ammaatti bahan afur bakka tokkotti eebbistee shan gochuudhaaf deemaa turte lamaan bifa ajaa'ibaan xiqqooshii qorannaaf qo'annaa na barbaachisaa wantoota jajjaboo of keessaa qaba waan seenaa ta'uu leecalloo dhalootaaf ta'uu waan danda'u waan ta'eef ammallee qo'annaa kiyya itti fufuu qaba waan ta'eef jettee biraa hambiste malee kitaabileen lama kan hafan hin jiru giraafiksiin isaaniillee xumuramee waan ajaa'ibaa gara maxxansaatti illee haalli isaanitti deeman jira. Kitaabileen lamaan kunneen maaliif boodatti hafanii waa'ee maalii taasisuu kan jedhu kan achumaan naa ibsi. Egaa kitaaba afurii qopheessuun dhugaadhuma dubbachuuf waanuma addaa ta'e bilchaata ittis qaanuu hin qabne tokko gochuun barbaade. Dura fedhiitu ture na keessa baay'ee interestiin qaba waan kanarratti. Akkuma kitaaba cidha kaayyoo kitaaba jalqabaa koo milkeesseen baay'ee fedhii guddaa na keessa dhufe. Barreessuu akka hin danda'u. Barii isaan galee jalqabe ani kitaaba kana. Miilas miilanas walalootti milkaa'ee miti. Inuman jalqabe. Hin turre kitaaba kana. Achi booda maal gochuun qaba? Maaltuun qoratamee maaltu duubatti hafe? Karaa qorannootti immoo dhufe. Godaannisa ichimaa sadaffaarran itti dhufee iyyuu malee agarsiisuu dandeessu gumaa fi sirna gadaa kitaaba jedhu. Maaltuun qoratameen Oromoodhaaf fidaa hojjechuun hin danda'ama akka gaariitti. Wanni hafee hin jira yaan qoradhu jee of qopheessee ka'e. Sanirraa ka'een kitaaba gumaa fi sirna gadaa jedhu qorachuun qaba jee murteesse. Gumaa fi sirna gadaa gaa Oromoon akka sirna gadaatti lubbuun jagnaa gumaa qabdi. Kan diinatu jaa. Seerri gumaa kun immoo waan sanarra baay'ee haasoo hin qabnu jira ture. Amma hoo. Akkuma ammaati jettee gumaa nyaachuu fi nyaachuu dhiisuun duudhaaf safuun keenya kun garam deemaa jira. Gumaa hojii wal qabatee seerota jiran wantoota xiqqoo nama mufachiisuu danda'an aadaan Oromoo xiqqoo ciccitaa seeronni sirna gadaa keessatti jiran xiqqoo ishii dhiibbaa irra gahaa akka jiru hubachuudhaan waan ajaa'ibaa ta'e tokko barreessaa jirtu waan ta'eef barreessitoota akka keetii kanaan seeraan utubamuun hin barbaachisu duubatti deebinaa gadaa keenyatti deebinaa Oromoon waan guutuu ta'e qaba waan ta'eef achi keessatti deebuu qabna bakkuma jennutti namoonni akkas al tokko godhan jaarsoodis ta'uu danda'u qaamni seeraas ta'uu danda'a. Kanarratti maal naan jetta? Kanarratti tokkiyaa baay'een dubbannu. Maaliifi kitaabnis kanneenuma keessaa hafee yooma sirna isaa xumurreen booda dubbanne irra wayya ture. Haa ta'u garuu waan sirna gumaa wal qabatu kana wanti caccabe baay'eedha. Isa immoo karaa ogummaa koo amma itti dhufe kanaatiin inumaan uummata biraan gaha. Bareechee ture jechuudha. Yeroo isumatti siifaa deebi'udha. Yeroo isatti adunaa deebi'e irra wayya gaha malee amma dursinee yoo tokko lama jalaa kaa'uunis gaha. Haa ta'u sirriitti irratti haasa'amee seerri nama gumaa nyaates maal ta'uu akka qabu seera san. Akkamitti gumaa akka baasuun danda'amu. Akkamitti gumaa nyaachuu akka danda'amu. Waan akkamitti gumaan ba'a. Waan akkamittu gumaan itti nyaatama. Adeemsa qaba. Proosesiidha. Deebinee anillee ragaa qabatamaa odeeffannoo dabalataa sii kenne waan jabaa ta'e tokko irratti ni haasofna. Dubbiin kun dubbii jabaa waan ta'eef. Dubbii jabaadha. Baay'ee bareeda. Gara dhumaa irratti waan jalqaba irratti kaasee The Griffin Poetry Prize Scott Griffin hundeessee
badhaasa yookaan awwaardii walaloo pooyitarii awwaard yookaan piraayis qopheessuudhaaf hiriyoota kee waliin gara miidiyaatti caalmaatti dhufuudhaaf ogummaa kanallee cimsuudhaaf yaada akkasii hin jiraa gara miidiyaatti hiriyoota kee wajjin dhufte walaloo amma badhaasa muuziqaa yookaan aartii gosa aartii garaagaraatiin jira pooyitarii kanarratti adda of danda'e fakkeenya jara kana fudhattee gara miidiyaatti awwaardiin osoo dhufe caalmaatti jabaachuu danda'a xiyyeeffannaan itti kennamuu danda'a ogummaa kanan jedha. Bareeda. Ma uumarraa fakkeenya fudhatu egaa anis hawwii kooti. Awwaardii akkasii qopheessinee irratti hojjechuun hawwii kooti. Inni adeemsa keessa waan itti dhufnuudha. Wantoota baay'ee nu alaafee jira beektaa. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Warri itti tole salphumatti waa godha. Warra akka keenyaa immoo itti hin tolle kun yoo nan jedhu Oromoomtu guutuun. Salphaatti deemee waa gochuu hin danda'u. Kana yoo nan jedhu badhaasa pooyitarii wanni qopheessuu hin dandeenyu miti. Sanii olis godhamaa jira waan ta'eef inni salphaadha. Garuu waan sirraa'uu qabu waan babbareeda. Ayyaanumti keenya ayyaanumti Oromootu guddaadha waan ta'eef salphumatti garas nu fida beektaa. Kana ol guddaa waan maal addunyaan eenyurra dhaabbattee deemaa jirti. Sirna keenyaa miti. Sirna keenyaa jedhama gaa. Jedhama qofa miti immoo qabatamaatti argineera. So yeroo itti addunyaan nurra dhaabbattee qananiitutti nu maaliif ammallee gara duubatti deebi'uu nu barbaachisa jechuudha. Akkuma jechoota lookaal ta'e funaanee ittiin amma mi'aawuu eegalee ammadha. Dagatamanii mi'aaman maal jechi kana. Duraan garuu lookaalidha. Akka salphaatti dubbatama. Kanaaf wanti nu hafe baay'ee jira. Jalaa kaa qulqulleeffachaa adeemu. Kan jedhuni kitaaba kana kitaaba afur akkas erga takkaa nama beeksisuudhaaf karooraa fi dhamaatii hedduu keessa darbee namni tokko namni akka kiyyaa fooltii faayindarii ta'e kuni galii isaatu kan gurgurtaa isaatu bareedaa ta'e kanaaf gammeen akkas gootee jechuun hin danda'a. Abbaan qabeenyaa Haarii Pootar doolaara biliyoona tokko kuffachuudhaan abbaa qabeenyaa ta'ee jira. Ogummaa keessanii barreessitoota keessaa pooyitarii kan hojii wal qabate abbaa qabeenyaa ta'ee jira biliyoona tokko. Biyya keenya keessatti immoo gammeen miliyoona meeqa galmeessiftee eebbadheen gaddaarratti. Ajaa'iba! Ajaa'iba! Dhugaadhuma dubbachuu fi Haarii Pootarii jabaadha. Nama jabaadha. Biyyuma isaa keessattuu jabaadha jechuudha. Barreessaa ta'ee kiyya gas kan deemu. Gabaabumatti deebii sanatti fakkaate. Waan maal jechuun kitaabni keessi dubbiin keetis yeroo deebi'amu hin taane. Siin jedheera bar isaan qananii qabu. Isaaniif salphaadha. Tokkoffaa warra dubbisu warruma baay'ee kitaaba dubbisanidha. Kitaaba baay'ee aanfatu hin jaallatu. Kanaaf gatii barbaadanii bitan isaan. Kanaaf barreessaadhaaf gatii gaarii kennu. Sigalee egaa abbaa hojiitiif gatii gaarii kennanii hojii san immoo waan gatii isa madaaluun bituun itti salphata. Qananii qabu. Hin dubbisu. Dubbisuun akka nama jijjiiru beeku waan ta'eef. Nu biratti kun hoo hin jiru. Amma dhuftee turte sagantaa koo. Dhugumatti sagantaa mawayyaa qabu tokko jedhee reefu lama jedhee ani kitaaba barreessuudha. Jalqaba kooti kun hunduu walumattu iyyuu anaaf. Ta'es garuu sagantaa taajabdee turte. Sagantaa san kaayyoon kan koo horii guddaa irraa argadhee ittiin qananii ofii miti. Hin argannes hin jiru wanni akkasii baay'inaan. Maal gochuuf hin ture? Kitaabilee lama duubatti naaf isin jenne yoo xiqqaate kitaabilee lamaa san keessaa kitaabni gumaaf sirna gadaa jiru of eeggannoon barreessee lafa kaa'ee ammallee waan duubaa itti dabalutti hin dabala. Kanaaf hin duubatti bute waan ta'eef. Maaliif daayireekti waama qulqulluu waama seenaa ta'uu danda'u. Akka asoosamaa yookaan akka walaloo kireetiviitii miti. Waan kalaqnee wanni jennu miti. Thank you. Of eeggannoo gaafata inni akkasii sun. Sodaadheen duubatti hambisee beektaa. Tokko shakkeetuma duubatti deebisee bilcheechee bareechee riisarchii jabaa akka ta'u qabutti waa'ee dhimma gumaa kitaaba keerraa guutuu sa'a Oromoon akka argachuu danda'utti gumaan fala akka falutti rakkoof gidiraa Oromoo keessa jiru kan akka faluu danda'utti fiduun qabaadha.
kanan dubbatti hambise. Wanni sagantaa kana godhu immoo saniif galtee na haa ta'udha. Yoo xiqqaate kitaaba sanaa baasuu akka danda'u kana. Malee ani ittiin horii baradhee achuma keessa waa dabarfachuu fi xiqqoo aadaan dubbisuus aadaan wal deeggaru kunis cimee deemudha. Namoota eebba kanarratti hirmaattan namoota hedduu sin kabajnudha. Keessumattuu ba'umsa Adaamaa kallattii arfaniinu Oromoon dargaggoonni jiran dhiibbaa uumtotaa guddaa galatoomaa isiniin jedha. Aartii Oromoo irratti akkaataa isin hirmaachaa jirtan fakkeenyummaa guddaa qabu waan ta'eef galatoomaa isiniin jedha. Dhumarratti barreessitoonni hedduu akka jiran nan beeka. Namni ati dinqisiifattu eenyudha? Biyya alaa yoo eenyudha namni ati dinqisiifattu? Ani irra caalaa kitaaba biyya alaa hedduulleen dubbisuu. Anaanoon jettee Sheekispeer Joon Kiits kana faana nan jaaladha. Aniyyuu Sheekispeer nan jaaladha. Isa caalaa inumaa Mellers Morner kitaaba isaa baay'ee jaaladha. Hiikuudhaaf iyyuu yaadaan ture. Kitaaba bareedaa wayii tokko dubbisaan ture. Kitaaba isaa keessaa Power of Vision kitaaba jedhu. Power of Vision humna mul'ata. Akkasii miti isaan nan dinqisiifadha. Gara keenyatti dhufne immoo gama asoosamaa kana fa'aan Dhaabaa Wayyeessaa, Isaayyaas Hordofaa isaan kana nan jaalladha. Gaddisaa Birruu nan dinqisiifadha. Sirriitti nan dinqisiifadha. Ispeeshaalii Dhaabaa ani baay'een dinqisiifadha. Dhugaadhuma jiru dubbachuudhaaf natti tole kitaaba isaa dubbiseen quufu. Nan dinqisiifadha akka malee dhaloota immoo qubee kan akka keenyaa keessaayis namoota kitaaba bareeda barreessan asuma ijoolleedhuma hiriyaa keenya kana ta'an warra akka Cabsii Taliilaa kana fa'aa natti tolu kitaabni isaanii akka gaariitti barreessu. Hiriyootuma kootii Qaabaa Isaa Bulbulaa Abbaa Irboorichaa hin beekte jedhee yaada. Inni immoo fiilmiiwwan kanas maal kana iskiriptii garaagaraa kana waa baay'ee hojjeta. Wabii kabbadaa jechuudha. Isaantu kitaaba kana iyyuu gulaale. Nama isaan dinqisiifadhee gulaalchifadheef kanaaf isaantu gulaalee kitaaba kana ilaalaa turan. Ispeeshaalii irratti wal mormaa turre wabiidhaan. Akkatti bo'uun qabu ajabaatu bara darbinaan jechaa ture. Jabeechinee baafnee adubbisan jennagaa. Bareeda baay'ee. Guddaa galatoomii kitaabilee baay'ee jajjaboo ta'an dhaloonni gabaabinaan waan kaleessa ture kan inni xaaree fide kitaabuma tana dubbisuudhaan waan galaa ta'uu danda'u, ka'umsa ta'uu danda'u argachuu danda'u waan ta'eef ijoollee teenya ciccimoo ta'an kana galatoomaa jennee uummata akkasitti wal barsiifnee waan boroo jechuudhaaf deeman kanaaf duuba isaanii akka taatan akkuma eebba kanarratti waa yaaltan akka magaalaa tokkotti ta'us akka Adaamaa ta'us akka guutuu Oromiyaatti immoo kallattiidhuma danda'amuun ijoollee jiran akka jabeessitaniif fakkeenyummaa isaa fudhanneeti. Hojii bareedaa hojjetteetta jabaadhu nutillee namootuma akka keessanii dargaggoota akkasii kana miidiyaatti finnee beeksisuu galata kennuudha waan ta'eef kaayyoon sagantaa kana ergaa qabdu nama galateeffattu yoo jiraat carraa silaadhee walaloo sirbaa yaaddu anaa kana ushuma edhee artistiin kitaabuma tana miilas bitee bakka sitti ishuma sisirreessanii sirba godhanii baasuun danda'ama. Weellistoota keenya mee kitaaba kanallee ilaalaan jira. Gama saniin ilaalchi qabdu maanni asumaan qabdii kennachuudhaaf anaaf sirbaaf ka ta'u naa barreessi. Ani kitaaba walaloo sirbaatis babarreesseera akka kenneefiira. Warra fireeshii ta'an gara jalaa jiran kana babarreesseefiira. Ammatti maqaa dha'uu namni hin barbaanne namoonni immoo irras fooyyee ta'an kan hin barreessin jira. Waan inni itti mammakadhe wayii hin dhabu. Akkanaanii miti kanan booda immoo caallee inuma barreessinaaf. Siifis immoo simmaa bareedaan barreessaa. Kitaabni hunduyyuu si bira jira waan ta'eef osoo jechaa cuunfitee bareeda isaatti gadhiistaa hin beekta miti. Bareeda baay'ee. Kana miidiyaa kanatti na dhiyeessitee naaf feertee maal jechuu keetiif ergaa babbareedaa kana akka walii kennu taasisuu keetiif baay'ee si galateeffadhu ulfaadhu. Jalqaba irratti hatumtu iyyuu ulfaadhu. Jalqaba kiyya wanni kun. Ani ifatti carraa qabna waan ta'eef waliin dubbii kana namoota baay'ee didaan ture dhugaa dubbachuuf.
garuu si duduu hin dandeenye fuula kee irra waa jira natti fakkaata. Kunoo si argames faana haasoo danda'e. Akka waliigalaatti namni ani galateeffadhu harmee tiyya. Haadha tiyya. Sirriitti na wajjiniin bu'aa bahii guddaa keessa turte. Harmee tiyya abbaa kiyya. Bagana deessan bagana dhalchitanii jedhaanii haa galatooman. Ittaasee namni galateeffadhu jiraate kitaaba kana barreessuudhaaf bu'aa bahii baay'een daddabarsaa ture. Hiriyoota koo biyya alaarra jiran, ka biyya keessaa jiran dadhabsiisaan ture. Walumaa galatti isaan ebelu jedhee maqaa isaanii tokko lama yaamuyyuu waan baadhe sirriitti haa galatooman. Karaa natti isaan tana fide jechuudha. Humna naa ta'anii ta'u. Oromoota jajjaboo. Warra dhugumatti Oromummaan itti dhaga'amu. Tu jijjiira beektaa? Kan miidiyaa fuulduratti immoo hin dhufne. Miidiyaan quban qabna. Namoota jajjaboo jira. Biyya alaarraas namoota jajjaboo qabna. Biyya keessaas namoota jajjaboo qabna. Garuu miidiyaan quban qaqqabu. Warra akkasii jalqabarraa yaadarraa warra akkasaa warra turre. Yaadumattuu maalaa goonu, kamaa goonu, karamittaa baanu, akkamittaa furamu waa'een keenya. Cinqamee waa'ee keenya jedhee kute miti ajiniyyuu. Jedhee namoota baay'ee wajjiniin nama mari'adhaa nan haasa'a. Day to day waa'een wanni ani haasa'u wanni namatti tolu naasii natti tolu rakkuma keenya kan akkam goonu. Akkamittiin akkam goonu. Faayisaa furii warra dursanii ta'aa jedhan. Kana warra akkasiisan warra kitaaba kana akkan kitaaba taasisee uummata Oromoo bal'aa kana biraan ga'uuf na gargaara. Karaa maallaqaa, karaa yaadaa, karaa hundaan na jajjabeessan sirriitti galatoomfachuu barbaada jechuudha. Baay'ee bareeda. Deebinee kitaabilee amma jajjaboo soorsii ta'uu danda'an, licalloo ta'uu danda'an aadaa teenya irratti xiqqoo akkuma jalqaba jedhe qaawwa wayii kanan arge isarratti furmaata waan ta'uu danda'u. Amata lama sukkumamee jira amas dabalata akka xinxallii guddaadha xiyyeeffannaa guddaadhaan akka barreeffamutti duubatti jedhee jira. Isarrattis deebinee akka wal arginu hojiilee garaagaraa hojjettee Riittaa Shoorratti akka deebinee wal arginu abdii guddaan qaba. Guddaa galatoomne kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii bareedaa waliin waan taasifneef guddaa galatoomaa isiniin jaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaan ture. Gama daarektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen immoo Riittaa sadarkaa pilaatineemidhaan Riittaa Shoo ispoonsara kan isiniif godhe Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani abbuukii pirootokool gama uffataatiin nafaana ture. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin haga walitti deebinutti horaanaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa. Warshaalee saamunaa fi ditarjentiif, kallee fi sibiilaaf, warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan, soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo, alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo, liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa, soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES, salfariik aasiid, kokodaayitaanolaamiid CDEA. Kookamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals ispoonsara pilaatineemii Riittaa Shoo.